Akkam jirtu nageenya fi fayyaan siniif hawwa. Nageenyi waan guddaadha. Nageenyi yoo jiraatedha waan hundaa hojjechuu kan dandeenyu. Kanaaf nageenyi siniif haa baay'atu. Waa'ee galataati irratti haasofne galatoo namoonni baay'een hin dhiphatu. Waa'ee dhuma cinqii fi jinni nutti haasa'u. Maaliif taa'e kun? Dhugaas hin jedha namoota baay'ee bira hoggaan ga'e akkam jirtu nagaa jirtu jireenyi badhaadhaa waatii maatiin nagaa jireenyi nagaa isaan gaafadha. Garuu maalidha seetan deebisaanii? Jirra har'a geenye jiruudha kunis jiru. Namni waan qabuun hin galateeffanne an qabu sanuu rabbiin irraa fudhata. Waan qabdan hin galateeffadha. Say thank you in advance for what's already yours. Waan keessan ta'een tokko waan saanti baataatu galateeffadha. Siniif dabalama. Sinin galateeffanne taanaa akka sinii kennama. Namoonni karaa amantaatiinis ta'ee har Itoophiyaa keessatti uummanni Itoophiyaa parsantaa 96-98 amantaa qaba. Amantaa qaba hundi keenya amantaadha. Kaan maskiida, kaan charchii, kaan waaqeffataadha. Hundumtuu waaqa tokkicha jedhee waama. Garuu hin galateeffatu. Achuma bakkuma charchii fi bakkuma maskiidaa dhaqee too'ee namoonni waan deemaniif deemu malee yeroo isaanii kophee isaanii fixu malee baay'ee nama gaddisiisa. Namni waaqa kadhatu, namni waaqan bulu akkamitti galateeffachuu dadhabu? Galateeffachuu maaf dadhabne? Kanaaf jedhame yeroo baay'ee rakkina guddaa keessa kan seenu namni hin galateeffanne yoomiyyuu nama argatu oduma baaddisuu oduma waakkatu jireenyi isaas akkasumatti badaatii deema. Maaliif wanti dabalamuuf hin jiru? Yoo galateeffattanoo wanti sin galateeffattan san irratti siniif dabalama. Dabalamaatitti oola. Dabalamaatiif bula. Kanaaf dhaqnee nama galatootaa galateeffachuu waan guddaadha dhugaa sin jedha. Namoonni amantii keessa jiran waa'ee amantii sirriitti nu barsiisu. Garuu itti siiqxanii too'ee akkamii hojjetan waa'ee rakkinaa, waa'ee cinqii sinitti haasa'u. Maaliif seetan? Al tokko yaanni keenya, amantaan keenya fi wanti nu hojjennu waliin ginne. Dhugaa sin jedha waliin gitu. Hundumtuu ni kadhata. Garuu achi yoo deebi'e galata kee yaa uumaa kun jedhu. Hin galateeffattan taanaan keessan nagaan argatu dhugaa sin jedha. Nageenyaan argattan yeroo hunda baaddiftuu, yeroo hunda waakkattuu, yeroo hunda waa'ee rakkinaa taasiftuu keessattuu ammaan tana waa'ee rakkina biyyaa taasifnaa, waa'ee nageenya taasifnaa, waa'ee jireenyi baay'ee mi'aayee jira jennaa. Waa'ee kanaati nuti yeroo hunda haasofnu. Kaan daldalaa abaaraa, kaan mootummaa abaaraa, kaan wala abaaraa, kaan wala ajjeesaa. Maaliif seetan kun hundi yeroo hunda waa akkannuufi. Kanaaf nuti sammuu keenya keessa kan tuulameetoo jiru waakkidha. Galatarra waakkachuu. Galata yaa waaqayyo jechuurra abaaruu. Kanaanidhaan guutamne mee waan kana dhiisaa. Waan qabdan hin galateeffadhaa dhugaa nageenya argattu, fayyaa argattu. Keessi keessan nagaadhaan guutama dhugaa sin jedha. Namni waan qabuun waaqa isaa yookaan uumaa isaa galateeffatu dhugaa keessaa baay'ee gammadaadha. Yeroo hunda fuulli isaa hin ifa. Akka biiftutti ifa fuulli isaa. Maaliif keessi isaa waan argate saniin ni gammada. Waan qabutti gammada. Boruutiif immoo hojjechaati jira. Ni hojjeta boruuf. Har'aaf garuu waan qabutti gammadaati jira. Waan qabdanitti gammadaa. Just smile your face. Akkasidha jireenyi yoo si waakkattan aan harkaa qabdanuu si harkaa baddi. Osoo hojii hojjetaa jiru kan nama gaddisiisu. Osoo hojii hojjechaa jiranu hojii maaltu jira jedhu. An jirtu sunuu harkaa badaatti deemte jechaadha. Kun immoo seera uumamaati. Waan qabdanitti yoo amantan, waan qabdanitti yoo galateeffattan
waanuma barbaade haa ta'u yeroo galata kee haa Waaqi. Nagaan ooluun waan guddaadha. Nagaan ooluun waan guddaadha. Akkamitti akkaataatti nagaatti nu oolte rabbiitu beeka waan ta'eef Waaqa kadhatte taanaan Waaqa galateeffate taanaan wanti hin jijjiiramne hin jiru. Isa biratti immoo hojjechuu barbaachisaa. Isa biratti hojjechuu barbaachisaa. Nuti baay'ee ajaa'ibadha. Rabbiin biqiltoota fi bineensota irraa adda nu godhee kan uume dhugaas hin jennu nuti baay'ee ajaa'iba dhalli namaa. Waan baay'ee hojjechuu danda'a. Waan baay'ee kalaquu danda'a. Nuti cal jenneetidha wal abaaratti kan jiru. Cal jenneetidha wal ajjeesaa, walidhaa, wal sakaalaa, wal guduunfaa tolla. Kanaaf keessi keenya nagaan qabu. Hundumti keenya uuman rabbiin keenya kan nuu kenne GPS yookaniif laphee jechaadha. Waan gaarii hoo hojjettan dhugaa teessan irree hin gammaddu. Yoo deemtan irree ofitti gammaddu. Eenyummaa keessanitti gammaddu. Yoo waan yaraa yoo hojjettanoo waan gidiraan guutame yoo hojjettanoo keessi keessa ati sobduudha. Ati hattuudha sinin jedha. Kuni rabbiin kan nuu kenne. Rabbiin kan nuu kennedha. Akka nu to'atu jechaadha. GPSdhaan nu to'ata jechaadha rabbiin. Kanaaf hundi keenya ni waan qabnu haa gammannu. Keessi keenya nagaa akka argatu ta'uu qaba. Namoonni dhugaa sinin jedha waan xiqqoodhaan jechaadha. Waan xiqqoodhaan lola walitti banu. Waan xiqqoodhaan maaliif keessaanii aariidhaan guutame, keessaanii dhiphinaan guutame, keessa cinqiidhaan guutame waan ta'eef waan xiqqoo dubbatan hoggasuma sin qabachuudha. Hoggasuma lolaaf ka'a. Hoggasuma miira keessa gala. No. Mee kitaaba dubbisaa, rabbii galateeffadhaa, waan qabdaniin gammadaa, kan boruutiif hojjedhaa. Ta'uu kan qabu kanadha. Kan boruutiif yoo hojjettan cal jettanii hojjedha. Namni hojjeta cubbuun qabu dhugaas hin jedha. Namni hojii baay'ee qabu cubbuun qabu. Maaliif? Hojii qofa yaadatii. Waa'ee hojiiti. Namoonni hojii hin qabne hoo nama hamachaa ooluu, abaaratu ooluu, maal jedhu waan baay'ee keessa galu. Suusii keessa galu, sagaagalummaa keessa galu, waan taaniitoo ilaalatii oolu. Sooshaal miidiyaarra. Kanaafuu yeroo hundumaa sammuu isaanii ni dhiphata. Nageenya hin argatan. Namni nageenya hin arganne immoo dhibee horachaatti dhufu. Keessi sammuun keessan stresiidhaan guutame taanaan deemee dhibee sukkaaraatiin qabamtaa, bileed pireejarii keetu dabalaa, dhaannaa onnee keetitu rakkina keessa galaa, kaansariidhaan qabamtaa maal kanadha. Stresiidha kana hunda kan dhalu. Stresii keessi keenya nagaa argate hoo firii taatu. Keessi keessa nagaa waan ta'eef nageenyi barbaachisaadha. Nageenyaaf immoo yeroo hunda waan qabdan san galateeffachuu barbaachisa. Yeroo hunda galatoodhaaf dhaabbachuu. Ganama hirribati kaati gammadaa. Hirriba keessaa kaati dammaqaati galata kee yaa'umaa koyidha. Bakka waan qabdeenti wannidha. Keessa mootiveetii sin godha jechaadha. Hirribaa ka'eetoo namoonni tokko maal yaadu hirribaa akkuma har'ammoo bokkaatu jira. Har'ammoo aduun ba'eera. Taaksiin hin jiru. Maal godha? Waa'ee rakkinaatidha. Qarshii hin qabu. Kisaaraa keessa hin jira. Waa'ee kisaaraa taasisa hirribaa kaanii tooyi. No. Waa'ee kisaaraati irratti miti kan yaaduu qabdan. Akkamittan kisaaraa keessaa ba'uu qaba. Kisaaraa 5,000 yookaan 50,000 qabaachuu dandeessa. Akkamittan 100,000 argachuu danda'a jedhi waa'ee kisaaraa gatiitu waa'ee argachuu akkaataatti argattu yaadi. Bakka nan argadha. 100,000 nan argadha. Har'a 50,000 yoon kasare ji'a lamaan kanarraa har'aatitti 100,000 nan argadha. Wanta nan hin sodaadhu hin jiru. Jettanii tooyi yoo hojjettan keessan maadha hojii saniifidha sammuun keessan. An qophaa'u jechaadha. Garuu waa'ee kisaaraa yaaddan taanaan nageenyi hin jiru keessan baay'ee dhiphattu. Yerootti uumaa keessan galateeffattan hin jiru. Yerootti taankii hojjettan hin jiru. Walumaa galatti sammuun keessan ganamaa kaatanii galgalaatitti dhiphina keessa galtu jechaadha. Kanaaf free ta'a. Be free. Freedom is not free. Bilisummaan akka bilisaatitti argamuu hin danda'a. Sin bilisa of gootan malee bilisa of gochuudhaaf immoo yeroo hunda kaatanii waan qabdanitti yoo gammaddanidha. Kanaaf waan qabdaniin gammadaa.
nageenya argattu. Ispoortii hojjedhaa. Ispoortii hojjedhaa. Keessi keessan akka gammadu, hormooniin keessa akka kaka'u, miira keessa akka galtan, just vaayibireeshinii barbaachisa. Vaayibireeshiniidhaan wiiners yookaan injifattoonni akkaataa itti yaadan yeroo baay'ee yoo laaltan firiikweensii, vaayibireeshinii fi inerjiidha. Inerjii keessan jiru mootiveetii yoo gootan qaamni keessan vaayibireetii ta'a jechuudha. Sammuun keessan yoo hojjete qaamni keessan hundumtuu vaayibireetii ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan yaadaayi. Dhiphina hin barbaachisu waan qabdeenitti galatoo galfadhaa, galata jedhaa, gammadaa. Wanti rakkina keessaa isin hin baane tokko illee hin jiru. Everything is possible. Akkuma kana dura isin jedhe abjuu qabdu, abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf yoo hojjettan rakkoo jiru hundumaa furuu ni dandeessu. Nama furmaatati waan ta'eef. Viidiyoo koo sheerii fi laayik, sabiskaabii gochuun hin raaffatinaa. Galatoomaa, guyyaa gaarii.